Fiigannu taasisa. Dirqamoota irraan kan hafe mana baanee deemuun nurra hin jiraatu. Mana bahuu qabna taanaan garuu of eeggannoo barbaachisu hunda taasisuutu nurraati eega. Mallattoolee kanneen akka ho'ina qaamaa, haxxiffachuu fi qufaasisuu yoo ofirratti argitan atattamaan gara mana yaalaa deemuun ilaalama. Of eeggannoowwan kanneen taasisuudhaan fayyaa dhuunfaa keenya maatii fi hawaasa keenya eeguu keessatti gahee nurraa eegamu abaanu. Oduuleen keenya TV afaan Oromoo irraa sanbaraagaanitti faniiru. Godina Wallagga Bahaatti abbootiin gadaa vaayirasii koronaan wal qabatee sirna kadhannaa gaggeessaniiru. Himma beektu shoomee gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Wallagga Bahaa irraa nu qaqqabe kattaa nuti qindeessite. Hayyee hawaa qaraarsiin jenna. Meeshaa dachee kana homteen haraa. Kabaabilee akaakilee irraa achi dhagaa dhumnetti argaa dhumnetti dadhalannes kan argine Oromoo waaquma kadhateetu kan biyya dachee Oromiyaa kana nagaadhaan eegaa jiru nagaadhaan jiraachisaa jiru waaqa kadhata. Mootummaan dabaa yoo dhufe illee nurraa ka'uudha. Namnamaan yoo dhufe illee nurraa ka'uudha. Dhukkubni nama dhufaa jirus immoo hin argamne qoricha hin qabu dukkanaadha. Karaan dhufu hin beekani akkatti namatti dhufu hin beekani kanaaf korma gurraacha qabannee gara tulluutti dhufu. Harfaasaanis immoo harfaasaadha roobaaf waan lamaa tola waan gurraacha qalanii harfaasaa kadhatu ganna bacakitti waan adeemu kana waan lama qabanneetu waan lamaaf kadhachuudhaaf harfaasaadhaafis dhukkuba dukkanaa'ee dukkana keessa karaan ta'an daddarbaadhaan dhukkuba golfaa ta'ee achi nutti adeemu kan nafsi nama karaadha deebisaa jiru biyya balleessaa jiru addunyaa balleessaa raasaa jiru kan nama wallage kana nurraa deebi'u innee hooda Oromooti. Meeshaa dachee kana homteen haraa. Dhibee hin beekamne dhibee gurii namaa takka hin dhageenye dhibee kanatu xinnaa guddaa yaaddessee dubartii garaatti baattuuf yaaddofne daa'ima wallaalaatiif yaaddofne hundumaa yaaddofneetu raafamne namni taa'uu dadhabee dhaabii dadhabee dhibeen koronaa jedhamu kun utuu nu bira hin ga'iin kan gurraan dhageenye kun utuu ijji keenya hin argin qoricha hin qabnu waaqa malee. Kiristaanii mala polootikaate waldaan mala polootikaate maxaafa isaa achi kaawwate quraana isaa kaawwate mana isaa irraa cufatee jira manni isaa. Du'aayin har'a kadhanni kun immoo akka inni balbala isaa gidee dhiyootti nu banu kan nu agarsiisudha jechuudha. Yoo ammayyuu balballi rabbii sun nurraa banamerraa waan hafe waan nu gammachiisu kanaafu. Mi'a Waaqayyo wallaala namni hojjetee fi si caalee tan jira jedhee anatu beeka jedhee waaqni eessa jirta jedhee si wallaallee si gaddisiifne yaa waaqni nu maari. Tulluutti baanii dhibee tulluu duuba nu oolchedhu. Tulluutti baanii beelaaf caamaa nu baraari jedhu balaa addunyaa irratti dhufe kanas immoo tulluutti baanee Waaqayyo daangaa tulluu naannoo dhukkuba uummata keenya irratti dhufe kana nurraa qoladhu tulluu duuba nu oolchi nu baraari tulluun olaanaadha tulluun qulqulluudha madda bishaaniiti madda galma bineensotaati dhala namaafis lubbuu qabeeyyii hundaafis barbaachisaadha waan ta'eedhaaf tulluutti baheeti Waaqayyo nu dhaga'i jedheetu tulluutti bahee kadhata. Godina Shawaa kaabaa bulchiinsa magaalaa Fiicheetti kutaalee hawaasaa sababa vaayirasii koronaatiin mana isaaniitii gadi ba'anii hojjechuu fi hin dandeenyee fi harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsi garaagaraa kennameefii jira. Deeggarsa kana kan kennan dhaabbatni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Fiichee yuuneenii fi dhaabbilee amantaa fi waldaalee garaagaraatti jedhameera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Fiichee obbo Asmaraa Daree deeggarsi dhaabbilee garaagaraan taasifame kun birrii 100,000 fi 30,000tti tilmaamamaa jedhaniiru. Dhumarrattis vaayirasii koronaa ilaalchisee namoota sirnicha irratti argamaniif hubannoon kan kenname ta'us biiroon dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Fiichee gabaaseera.
United Kingdom deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaatiif kan taasistu addaan kan hin kunne ta'uu beeksiste. Dubbiimaan ministeera muummee UK biyyi isaanii yeroo vaayirasiin koronaa sodaa addunyaa ta'e kanatti deeggarsa maallaqaa dhaabbata fayyaa addunyaatiif taasiftu addaan hin kuttu jedhaniiru. Fuldurattis biyyi isaanii karoora deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaaf taasiftu addaan kutuu akka hin qabne mirkaneessaniiru. United Kingdom waggaatti dhaabbata fayyaa addunyaatiif deeggarsa maallaqa paawundii miliyoona 200 ni taasiste. Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin USA Ameerikaa Donald Trump dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasii koronaatiin wal qabatee itti gaafatamummaa isaa sirnaan hin baahanne jechuudhaan biyyi isaanii deeggarsa dhaabbatichaaf taasiftu addaan kutuu murteessuu isaanii kan yaadatamudha. Murtee pirezidaanti Trump kun dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hooggantoota biyyoota hedduurraa mormii dhagaamsiisaa jira. Daawwattoota hamma gara odeeffannoo biizinesiin wal qabatan sa'aatii kanaaf qabannetti sinxeessisnaa hawwitaaf feesisturootu argamee jirti. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan meedde. Odeeffannoo biizinesii qabattee jirta. Turtii gaarii siif haa ta'u. Hayyee. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa yaaddoo addunyaa ta'e waliin wal qabatee rakkoowwan hojii daldalaa qunnamuu danda'an tilmaama keessa galchuudhaan baankiin Awaash kaffaltii tajaajiloota armaan gadii irratti fooyya'insa taasiseera. Maamiltoota oomishaalee garaagaraa biyya alaarraa galchaniif kaffaltii koomishinii LC dheeressuuf kaffalaa turan guutummaan hambiseera. Maamiltoonni yeroon kaffaltii liqaa akka dheeratuuf wayita gaafatan kaffaltii koomishinii kanaan dura kaffalchiisaa ture guutummaan hambiseera. Tajaajila waliin wal qabatee dameewwan keenya keessatti walitti dhiyeenya maamiltootaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif sababa ta'an hambisuuf jecha maamiltoonni wayita ATM'dhaan maallaqa baasan kaffaltii tajaajilaa kanaan dura kaffalaa turan guutummaan hambisuun bilisa akka ta'u taasiseera. Maamiltoonni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tajaajila baankii moobaayilii, intarneetii fi pooziitti fayyadamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaarraa of eegan gorsa keenya. Waamicha biyyaalessaa mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf taasise bu'uura godhachuun baankiin keenyas itti gaafatamummaa hawaasummaa qabu bahuuf tumsa barbaachisu taasisaa jira. Baankii Awaash. Ispoonsara odeeffannoo biizinasii keenyaa baankii Awaashin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaa odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwitaaf fasaatii nu waliin tura. Ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilaalchisee bitattoonni oomishaalee garaagaraa ofii isaanii weerara vaayirasii koronaa irraa eeguun bitachuu akka qaban waamichi darbe. Suppermaarkeetonni magaalaa Finfinneetti argaman ayyaanicha sababeeffachuun oomishaalee akka lukkuu, buphaa fi kanneen biroo irratti gatii osoo hin dabalin gurguraa jiraachuu himaniiru. Dabalata qabna. Wayita ayyaanni ga'utti yeroo maraa lakkoofsi namoota bittaa oomishaalee garaagaraaf gara gabaa adeemanii hedduudha. Magaalaa Finfinnee keessattis ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilaalchisees qophiin gabaa yookaan suppermaarkeetii jiranii maal akka fakkaatu ETV'n daawwateera. Gama ittisa weerara dhibee vaayirasii koronaa ilaalchisee maamiltootaa fi hojjettoota isaaniif meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan dhiyeessaa jiraachuu ሱፐርቫይዘር olaanaa ሸዋ ሾፒንግ ሴንተር ሳሚት obbo ፍጹም ረጋሳ himan. ከንጽህና ጋር ያው እንደምታዩ በር ላይ ስትገቢ የእጅ መታጠቢያ አለ። ሰራተኞቻችንም እንደምታያቸው ፌስ ማስክና akkuma agartan qulqullina waliin wal qabatee balbala irratti yeroo seentan bakki harka dhiqannaa ni jira. Hojjettoonni keenya haguugduu afaanii fi funyaanii ni godhatu. Alkooliin kaa'ames ni jira. Hojii booda kan isaan itti fayyadaman gama keenyan qophii gahaa taasisnee maamiltoota keenya eegaa jirra. Dabalataanis fayyadamtoonni wal dhiibbaan akka hin uumamnee fi dursanii waan ayyaanaaf isaan barbaachisu qopheeffachuu akka qaban hojii gaggeessaan olaanaa Friendship Hypermarket obbo Warquu Taaddasee dubbatan. በአብዛኛው በዓል ዋዜማ ነው በጣም የሚጨናነቅ ማለት ነው። caalmatti jala bultii ayyaanaatu dhidhiibboo qaba. Kunis hafuu qaba jedheen yaada. Ayyaanichi osoo hin gahin dursanii qophaa'u osoo maamiltoonni keenya amaleeffatanii nuunis nutti tola. ልምድ ቢኖራቸው ከስተመሮችን ደስ ይለናል ለኛም ማለት ነው። Ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun suppermaarkeetonni qophii isaanii xumuranii maamila isaanii eegaa akka jiranis ibsaniiru. ስጋ፣ ዶሮ፣ እንቁላል እንደዚህ ከባሉ ጋር ወተት የተለያዩ ayyaana waliin wal qabatee foon handaaqoo killee
aannanii fi kanneen biroo amma ni qabna. Ayyaanaaf kan qopheessine kan amma galchaa jirrus qabna. Hanga ammaatti hanqina hin qabnu guutameera. Gatii isaas ilaalchisee daldaltoonni biroo daballii gatii taasisaniyyuu nuyi ammoo meeshaalee tokko tokko irraallee gatii isaa hir'isaa jirra malee daballii gatii hin taasisne. Hawaasni gara bakkaa oomishaalee bitatuu yeroo ga'u fageenya isaa eeggachuun ofiisaa weerara vaayirasii koronaa irraa ittisuu qaba jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Baatiiwwan sagalan darban keessatti alergii bunaa irraa galiin doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 61 argamuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Hojimaanni haala ittiin bulmaataa bulchiinsa kontiraataa dhiyeenya kana fooyya'ee ba'e alergii bunaa adeemsisaa jiraachuun himame. Caalmaatti alergii bunaarraa galiin karooraa ol 83 argamuusaas Daayirektarri Ittaanaa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa Obbo Shaafii Umar himan. Sababa weeraraa vaayirasii koronaa gaaga'amni diinagdee uumamaa jiru damee kanarratti dhiibbaa akka hin qaqqabsiisneef hojjetamaa jiraachuus Obbo Shaafiin himaniiru. Baatiiwwan 3 dhufaa jiran keessattis alergii bunaarratti galii hanga karoorfame argachuuf Saudi Arabiyaan baqattoota seeraan alaa 1000 lakkaaman gara Itoophiyaatti deebisaa jirti. Torban lamaan darban keessa baqattoonni 2000 caalan Itoophiyaa seenaniiru. Ammas hedduun isaanii seenaa jiru. Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa ammoo haalli kun sirna fayyaa biyyattii irratti daranuu yaaddoo uumeeraa jedhu. Garuu baqattoonni gara biyyaa deebifaman kunneen akkamiin keessummeeffamaa jiru? Hamza Hussein. Lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaa baqatanii Saudi Arabiyaa jiran yoom qabamnee gara biyyaatti darbamna jedhanii ofirratti eegu. Mootummaan Saudii bara 2017 irraa eegalee erga lammiilee Itoophiyaa biyya isaatii baasuu jalqabee baqattoonni 1000 lakkaa'aman biyyatti deebifamaniiru. Dhiyeenya kana erga koronaa vaayirasiin Itoophiyaa seene ammoo baqattoota gara biyyaatti deebisuun akkaan itti fufeera. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti Daayirektarri dhimmoota koonsilaa Obbo Yohaannis Shoodee Saudiin baqattoota karaa seeraan alaa biyya ishee seenan biyya isheetii baasuu durumaan itti jirti jedhan. Godaantota seeraan alaa biyyatti deebisuun kan jalqabe amma miti. Duraanis deebifamaa turan. Amma koronaa vaayirasiin waan addunyaa weerareef miti ka deebifamaa jiran. Lammiileen keenya karaa seeraan alaa gara Saudii Arabiyaatti godaanu achiis qabamanii hidhamu. Mootummaan keenya immoo mootummaa Saudii waliin dubbachuun gara biyyaa deebisaa jira jedhu Obbo Yohaannis. Garuu akkaataan amma baqattoonni gara biyyaa itti deebi'aa jiran akka kanaan duraa miti jedhan. Weerara koronaa vaayirasiin walqabatee akkaataan isaan itti gara biyyaa deebi'aa jiran akka duraa miti. Erga dhufanii guyyoota 14f addatti tursiifamanii qoratamaniiti kan uummatatti makaman. Torban lamaan darban keessatti baqattoota 2000 ol caalantu biyyatti deebi'an. Ka deebi'uuf jiranis hedduudha. Garuu dhiibbaan kun akka hir'atu gochuuf mootummaa Saudii waliin dubbachaa jirra. Kanaan booda osoo bakki isaaniif hin qophaa'in hin dhufan jedhan. Baqattoonni hedduun gara biyyaatti deebifamuun sirna fayyaa biyyattii irratti yaaddoo guddaa uumeera. Namoonni gara biyyaatti deebifaman kunneen hawaasatti makamuu waan hin qabneef eessa tursiifamu ka jedhuuf Obbo Yohaannis iddoo mootummaan qopheesseen cinatti Ministeera Saayinsii fi Teekinooloojii akkasumas Yuunivarsiitiin Finfinnees iddoo turmaataa qopheessaniiru jedhan. Mootummaan Saudii akkaataa waliigaltee qabnuun xiyyaara mataa isaatiin lammiilee keenya nuuf fida. Isa booda simatamanii gara iddoo qophaa'etti geeffamuun tursiifamu jedhu Obbo Yohaannis. Akkaataa odeessa miidiyaa hawaasaatti garuu lammiileen hedduun wayita lafa deeman mul'ataa turan. Lammiilee Itoophiyaa hedduu karaa seeraas ta'e seeraan alaa baqatanii biyyoota baha giddugaleessaa keessa jiraniif mootummaan eegumsa akkamii gochaa jira gaaffii jedhuufis baha giddugaleessaa keessa qofa osoo hin taane biyyoota lammiileen keenya keessa jiran hunda keessatti karaa imbaasii fi qoonsilaa keenya xiyyeeffannoo kenninee hojjetaa jirra jedhan. Lammiileen keenya dhibee COVID-19 akka hin hubamneef odeeffannoo gahaa akka argatan mootummaa biyya sanaa waliin hojjetaa jirra ka jedhan Obbo Yohaannis fakkeenyaaf Dubaayitti odeeffannoon waa'ee koronaa vaayirasii afaan Arabaatiin kan ba'u ta'ullee gara afaan Amaaraatti hiikamee lammiileen keenya akka hubatan gooneerra jedhan. Hojiin biizinasii cufamuu isaatiin lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan hedduun rakkoon dinagdee wayita isaan mudatus karaa embasii keenya akka deeggaraman gochaa jirraa jedhu Obbo Yohaannis. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii gama isaatiin sababa baqattoota Saudii irraa deebi'aniin dhibeen COVID-19 Itoophiyaatti heddummachuu mala jechuudha.